Garuu ati faan osoo qaadhimaa akka misraaq bareeddu san qabdu asirraa dubra janaajjanta. Misraaq jibbee dhiisee miti amma. Maali wanni shamarran qofaan baga gammaddan jettuun kun? Baga heerumtaan faranjitti jechuudha. Anis faranjii argadhee jira. Viidiyoo isaanii dhibban na bira jira kunoo. Wanta akka wanta sobuuf jiru maaliif sobamu jawwaal na bira jira garuu yooniif gartee jarri sun qofan qofa kan viidiyoo nagarsiisu yoo isaan dhufne irmaan wayii adda kutee dhiisa. Biliilee mucaan tokko shamarran keenya maqaa balleessuuf deema maal jettaan? Ani warra ajooftu akkasii na ajaa'ibani. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Nageenyi keenya kan jaalalaatii fi kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haala qabu isiniin jecha arras qophii bashannansiisaa waa baay'ee irraa barataa ittiinis buhaartan tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti share, like, subscribe godhaa akkan waliin turta abdii guddoo isinirraa qabnaa qophiin keenya akka itti aanu kanatti dhiyaata. Jinjanaan duraan inboxiidhaan ture amma gama liiviitiin eegalameeti jira. Gosoota jinjanaa gama liiviitiin eegale keessaa muraasa akka armaan gadii kanatti isiniif dhiyeessina. Itti fufimee obboleessa keenya maqaa keetillee hin beeknu. Afaaniin numa dubbattaa garuu sagaleen kee hin dhaga'amu sagalee ol fuudhii dubbadhume. Daawwattoota keenya akka waan sossodaataa jiruuti. Garuu sagaleen isaa hedduu baay'een dhaga'amu bareedduyyee neerumii maallaqa baay'een qaba akka waan jiruun fakkaatti. Hundaafuu gama keessummaa keenya lammaffatti dabarra. Keessummaan keenya warri laayivii gubbaa jirtan harka fuune hayyee bareedduyyee ati akkam jechuudhaan yaamtais. Jazba. Maal jettee irra deebi? Jazba. Hayyee amma sirriitti dhagahama owwaa dhugaa. Ooyi. Yooyi nati yooyi jettu nama rafee hundi hirribaa qaabdi boo. Mee as bahi dukkana keessaa? Ijaan na dhukkubaa boondundo. Garuu ati faan osoo qaadhimaa akka misraaq bareeddu san qabdu asirraa dubra janaajjanta. Misraaq jibbee dhiisee miti amma. Durii bargaafni misraaq fedhaatu. Maaliif jibbite garuu? San filattu sanumaaf hin jiru. Good. Mee maqaan kee eenyu silaa? Qinciba. Qinciba. Qinciba jechuun maquma namaati boo? Maqaa namaati miti muka gaala faadhaadheeta gaala. Atuu gaaluma san ta'uun ooltu qaliibiidhaan dhuftee dubra janaajjantu. Garuu dhiifama obboleessa keenya sumatti qoosna malee waan biraan sa'ini. Itti fufimee bareedduu teenya maal jetteen ati? Ati dulloota faranjii wajjin oolte. Hayyee obbo Qinciba keenya wanni isiin jettu kun hammam takka dhugaadha? Jalaan dhaqadhaqaa dubaniin du'a. Aboo qoflaan nu bittan bareedduu teenya bahimee ati nama biraattu bilbilaafii jira. Hello, qofla dhiisiitii bilbila irraa fudhadhu liivii dhiisii gama himoo deem. Mee asiin lakkoofsa kee kan himoo naan jedhu. Hayyee bareedduu teenya dhageessee mi waan jee? Lakkoofsa kiyya jettee lakkoofsa kiyya? Lakkoofsa kee naaf kan isiin jechaa jira bar. Akkasuma jettee mi Qinciba keenya? Lakkoofsa kee dhiisi kan intala Dooktora Biyyaa Maduun hin qaba namitti. Way ajaa'iba! Kun bar intala Dooktora Biyyiitu bilbila isiin hin qaba jechaa jiraati. Akkana kana saffisaan kan ni baati. Ana dammoo ati kan Dooktora Biyyi qabdaa miti ana dammoo na gaafatteen irraa dhabe. Lakkoofsa kiyya jechuudha. Akkas hin dabrin. Gosoota janaajanaa liivii irraa kutaa sadaffaa irra geenye jirra. Inni kun jinjanaa sagalee hin qabne kan namoota hedduu keessaa muraasa janaajanaan osoo gama janaajanaa sadaffaa hin dabrin kana dura namaatu harka baasa daa'ima wayii fakkaatti malee garuu obsaan dhaggeeffadhaa. Hayi Fooziyaadha akkam? Hayyee adde Fooziyaa maal jettee? Inni baga gammaddan shamarran Oromoo. Maali wanni shamarran qofaan baga gammaddan jettuun kun? Baga heerumtaan faranjitti jechuudha. Anis faranjii argadhee jira. Okay, edaanuu iddoo kana waan jaarsa faranjitti heerumteef liivii gubbaa baddee. Mee gammachuu kee ol ka'iitii dhiichisaa utaalaa nu garsiisi. Inni sadaffaadha laayif irratti argamti. Isiin kun yeroo baay'ee wantoota Oromoo fi Oromiyaa irratti haasoyti. Haa ta'u malee osuma haasoftu yeroo namoonni isheen janaajjantu dhufanii ishii daawwatu eegalan akkaataa nama keessaa jara kan itti dubbiftu qabdi. Mee nama jaalattu kan jalqabaa akkam jechuudhaan dubbifta? Osuma ati haasawaa jirtu lamaffaadhaa yoon gubbaan seenee. Hayyee sadaffaadhaa waggaa dhufe hoo? Ni haamtamoo akkamitti dubbiftame? Ati hunda iyyumaan dhoofte jechuudha garuu isa kana hundarra jaalatta fakkaata. Baga. Shubaga.
hayyee yoo jarri ati janaajjantu kun akka ati tokko malee khabiraas janaajanaa jirtu sirratti beekan akkam godhuudhaan araarfatta. Yoo badiin jiraate mariidhaanii kamaa maalii bamaa. hayyee jara sadeen kana keessa tokko siif araaramuu dide maal jetta? Akka baataate waan ati naaf goote yoomiyyuu hin dagadhu kana argadhu. Ammas deebiteetuma sirbitaaf jechuudha? Eeyyeen baga. Kan kee kun adduma garuu osoo na taate hoggaate akkas jettee naaf sirbite hanga ati fixattuu si eegeetumaan anis akkana jechuudhaan si sirba. Bakka kanatti ani isinii sirreessa bakka garaan durbaa bineensa jedhu kanatti jechuudha. Hayyee mee akkamiin nu sirreessite? Kunkummisuu qilleensa bokkaan cabbii adeessa yaafira koo dhageessa garaan dhiiraa bineensa. Akkasitti naa sirreessaa laa sirba kana. Hayyee yoo akkas jettee daawwattoonni keenya si arrabsan hoo? Arrabsi wafiidan jedha arrabsaadhaan. Waan arrabni keessan osoo na ajjeese andurin duunee. Akkas taanaan sirba bareedaa tokko naaf sirbime. Yoo naaf sirbite daawwattoonni keenya laayik nuuf godhanii. Yaadamaatolee 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 yashaggaa kiyya yashaggaa naafaan lafanaananii. Sirbi kun garuu waan naaf sirbame hin fakkaatu. Ani shaggaa kiyyaaf sirbe. Jidduudhaan mee komentii daawwattoota keenyarraa dhufte kana dubbisi. Garaan durbaa bineensaa nuti garaa dhiiraa bineensa. Lakkii garaan dubara hundaa bineensallee ta'uu baatu garaan kan kee garuu bineensa. Hagaan sin bohaarse garuu isinii maal akkana galata dhabdan. Hagaan sin bohaarse sila harka naa rukuttan haamilee naa kennitanii. Hayyee akka daawwattoonni keenya haamilee siif kennuuf sheer laayikii fi sabskiraayib sii godhaniif sirba bareedaa tokko naaf sirbi. Yaa gugummisuu daljeessa nsaareen nageesse watwaatti si duukoo hin nageessa maaliif nagaatti bowaatti. Godoo keessa jiraachuun koo ungannaa dabarfachuudhaafi malaan balleesse tiruu koo maaliif na'am takkataafi aduugumaanan si jaalle amma kan kee arguun barbaadu eenyuun na beeka gubaa koo isaan dhukkubsadhee yaadu ijaara deemaana koo. Alaati diikeef malee si ijaala deemaa kokoona diikoo situu na beekne malee. Ijaala deemaa na koo alaati diikeef malee dhiimuu barbaade miti jaraana daboo koo deekeef malee. Yaa baajoore yaa turii maasobdaa maqaa kee da'ee miti. Hayyee daawwattoota keenya sirba kana yeroo jalqabaatiif biliilee afaanitti dhageenye. Garuu artistiin kun eenyu akka ta'e nuuf hin himne turte. Laffaatii dheertuu booda YouTube kana ol gara gaggalchine argachuu dandeenya. Artistii Tamaam Taakkaleenyi jedhama. Yoo dhaggeeffachuu feetan sirbichi maqaan sanyii koo jechuudhaan beekama. Yeroo liivii irrattis ta'ee bakka birattis sirba namaa taphattan. Artistiin sun eenyu akka ta'e maqaa isaa meenshin godhuun barbaachisaadha. Viidiyoo isaanii dhibban na bira jira kunoo. Waan akka wanti sobuuf jiru maaliif sobamu jawwal na bira jira garuu yooniif gartii jarri sun qofan qofa kan viidiyoo nagarsiisu yoo isaan dhufne irmaan wayatu adda koteen dhiisa. Biliilee mucaan tokko shamarran keenya maqaa balleessuuf deema maal jettaan? Ani warra ajooftu akkasii na ajaa'ibdanii. Dhiiraan mooyii isin akkasii beeki dhiiraan jedhaniin immoodha. Inni akkasii dhiira miti. Osoleedha malee kun osolee wayi kunoo akkasiin godha jechuufi. Osoleen bineensa duuba bineensa waliin jiraanna jechuudha. Oolaa wajjin jiraanna. Loonii wajjin jiraanna jara keenya. Nama nuu beeku wallaalle. Nama nuu beeku dhabne malee moo nama wajjin jira seetanii. Wallaahi horii wajjin jiraanna. Mee ati dhiiraa akkamii jaalatta? Dhiira si akka nadheeniin jibbaan. Dhiirti isheen akka nadheeniitun taan akkami? Si akka nadheenii dubbii fufunaantu beektanii nama jala fiiddee dubbii fufunaantu. Isi dhiira si jettuun jibba. Isirraa dubbachaa haala malee
dhiira isa kaan irraa miti kana beekuu qabdanii isin warri kaan hin dallanina dhiira si dubbii jaalattu si waan argite funaantee intinii gootu malee an dhiira isa fayyaa nagaaraa dubbachaa jiru. Hayyee adde biliilee qashtii waan nu bohaarsiteef hedduu takka nuuf galatoomi. Baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabajnaa. If durallee qophii daddaraaroo keessatti akka si hirmaachisnu abdii qabna sirraayi. Hammasiifuu guyyaa gaarii siin jecha adde Fooziyaan Daamsan shamarran Oromooti qabeettee maal jette Fooziyaa? Shamarran keenya please wanta isin kadhadhu keessa shamarran Oromoo hundi keessaniyyuu jechuudha. Zanjuuf hin baasinaa qaama keessan dhiiratti hin erkinaa isin jaaladha hedduu keessanii. Adii xiqqoon tun beeyi ture guddaan faan akkamitti hin beekne shamarran keenya. Isinis daawwattoonni keenya baay'ee nuuf galatooma. Isin jaalannaa hamma qophii biraatiin walitti deebinutti nagahatti nuuf jiraadhaa isiniin jecha share like subscribe gochuu hin dagatinaadha hammasiifuu.